Ashama akkam jirtan nagaa keessan nagin jaallu waaqayyo ifa baay'eetu ani boontu salaadha sinin jira har'a wanti ani isiniif fidee dhufee wanta baay'ee nama ajaa'ibu wanta oromoota hunda keenyayyuu kan garramedha jechuudha akkuma asitti argitan suura kana jechuudha dhugaa dhufee jechuudha gabbar nurratti baay'attee jirti dhugaa sinin jira rabbi maaliif akka kan ta'e hin beeku ani dhugaa baay'ee tokko na gaddisiisee baay'ee tokko na garramasi suura kana yoo argitan suurri kuni minishaadha asirratti minishaan hojjeessatti amma moo bishaan keessa hin deemu na baada lagana ceesisaa jecha jira minishaan nishi enna baay'ee tokko dhugaa sinin jedha oromoo hunda deekkamsiisee oromoo hunda dubbachiisaa jira suurri kuni akka miidiyaa waliigalaatti jechuudha ani akka kootitti akka nama tokko akka mucee oromoo tokkotti warreen tanumti meeshaa qabdutu nu farqa amma fakkaabbatti maalta kana shikokkodha maalifi biyya kee eegi biyya kee dhaabbadde meeshaatti kenna malee mootummaanii uummata ittiin doorsisi iyyeessa ittiin ajjeesi ittiin baqa akka barbaadde godhi ittiin ofii kee jiraadhu mitin bar ndee nu eeguudhaaf hin bar uummata isaa eeguudhaaf makalaakaa akka ta'uuf uummata saadaan amma garuu bishaan keessa nabaaddu na ceesedeet asirratti baatanii suura laalaa kuni wanta dhugaa jiru soba sanatti fakkaatina dhugaa sinin jira waa tokko gochuu yoo dadde minishaadha waraqa waa tokko injirami yoo jedhe maarree harka kiisii seenii baay'isin jedhu ammoo sa'aatii kanatti dhugaa sin jira birii heesse dhugaan waa tokko injidha maarree kiisii seenii baay'isin jedhu dhugaa sinin jira seenii baay'ichuun waa nutti kennisin jedhu maalinni maaltu dhufaa jira are dhugaa sinin jedha ijoolleen Johaar Abiy jettanii gana TikTokiin karaa miidiyaa afaan bantan isaan kana ofirraa dhowwa dhugaa sinin jedha isaan kana ofirraa dhowwa isaan kana sagalee taane oromoon hundi ofirraa yaa dhowwarro dhugaa dubbichuuf jechuudha sirratti maarami wanti inni sinin jechuu qabu ganaa nuti waa'ee footolikaa waa'ee biraa keessa osoo hin galin ijoollee dhugaa sinin jedha nuti har'a miidiyaa kanarratti baanee akka barbaannetti dubbannee akka barbaannetti haasa'aa jiraanna dhugaa sinin jedha ganata waaqayyo nuti nagaa qabna asitti miti maatiin keenya garuu nagaa hin qaban nagaa dhabanii halkanii guyyaa bu'anii dhugaa sinin jedha inna waan baay'ee jira karaa baay'ee hacuucaan jira oromiyaa kililiirra jechuudha eenyutu nu hacuucaa jira nui ofuma keenyaaf ofuma of hacuucaa jirra dhugaa sinin jira warra katamaa jiru hoo ta'e malee gaxariin akkatti jiru ijoolleen gaxariidhaan maatii qabdan akka koo dhagahuu dandeessan waan baay'ee jira sinin jedha dhugaa sinin jedha keessattuu bara kana keessatti demmo minishaanii mataarratti oromoota mataarratti fincaa jirti dhugaa sinin jedha rabbi qawween itti tolee nuti dhokaasii qawween itti uleen itti tolee hin qaxaqqaxxi sinii galee karaa kamii karaa hundaa jechuudha ana baay'ee na gaddisiisa baay'ee natti dhaga'amas dhugaa sinin jedha akka kootitti jechuudha kanaafiyyuu ijoollee viidiyoo argitan viidiyoo ijoollee minishaawni haadha keenya akkas gochaa jiran obbolaa keenya ajjeesaa jiran wanta baay'ee gochaa jiraniif